Gaafati dhuftee biyya galtee jettu baddee abbaa manaa jalaa wajjin deemtee naan jedhe mucaan daa'imni. Ijoollee sadii qabdi gaafati lamii dubbisaa lamitti gaafati mana maatiitti deebittu. Ijoollee si sadii sitti man kan siiti sadan kun jedhani. Mucaa xiqqaan natti maa bara mucaan xiqqaan natti beekun kan siiti abbaa manaa dhumattuu deebitee gaafa siin baddu hin gaggabee naan jette. Jennaanan halkan hudhamee akkan ta'u dhabee of ajjeesuuf finjoo barbaadeen dhabe dhugaa rabbichaa achumaananii naa wajjin hin galtu mee shawaan nama ajjeesettu naa ajjeesaa edanaa an borsi fuudheen galu daa'ima koon fudhee galaan jedheeniin. Eega daa'imni kun sadan kan ishee ta'uu bartee booda jechuudha. Jechuun akkamitti daa'ima ati amma dura gaafa sitti heerumtu akka abbaa warraa hin qabneef akka daa'ima hin qabne sitti himtee ati galtee mana maatii firoomfataa irratti lammaffaa deebitee akkasiin daa'ima sadii qabdu sitti manii amma karaan sirkaa baddee jechuudha. Daa'ima sadii qofitee miti abbaa manaa wajjiniin ammati dhufte wajjin jiraataa turanii gaafati dhufte sirkaa baddee naan jedhanii. Jennaana nanii fuudheen galuu na ajjeesaa edana maqaalaa isiniif attolu malee bonnaa wajjin hin galtu jedheetan jennaan ganama jaartiin da'eensaa marga kutatanii rabbi sodaadhu dubbicha siifaniif saa fuudhii gali biyyi keessan maallaan jedhaa jedhanii marga kutatanii lukatti ganna ta'anii. Achumaananii haa ta'u jedhee fuudhee gara biyyaa dhufee sigimoodhaa silaana kukkuuqaa jirti kalasi. Sigimoodhaa ammoo gara jimmaanatti gallee mana kireeffannee gallee waggan jedhu halkan wayii silkii naa kennii. Elaa dubbicha ammoorran isinii deebi'aa waggaa Addis Ababaa mana kireeffattee gaafa baqattee baddu sana gaafanii manaa mana argisiin jedhu sana. Gaafa sana waggan dhufee asiin eenyu gawaatiin aadaa walanii waggan biyya gahu yaa ilmoo koo dubbiin qadaayyuu namatti dhufa. Intala kanatti birrii saamamte Addis Ababaatti. Kunoo kanatti lafa sii bitadanii ijoolleen durbaa booleedha paaspoortii baafachuu dhatteenaan akkanatti saamamtee borsaan si amartii wanta hafe tokko hin jiru gaayaa birrii akkaawuntii irraa baaftee itti kennitee naan jedhani. Eshi jedhee dhiisee innan dhufee jimmatti argu innan warqii sanatti dhabu warqiin gaafa bitamu sana innan dhabu waa akka tokko na godhe eshi jedheedhuma dhiisee ilmoo kanaadhee fuudhee manatti galee amma kanaan achi deebi'ee san gidduun kuteetti isinii guute gara jimmaa kana gaasan dhufee galee jedhee. Waanti gaafadha gidduuni dhiifama yerooti. Ijoollee qabdi siin jedhamu mana sanatti mucaan xiqqaan sitti daa'ima ishee kana sadan argiteetta moo ammallee jettee dhuma dhagaa jirta gaa? Hin agarre ijoollee isa tokko argeera mucaa sadiidhaatiif intala hangafaa fi mucaa hangafaa fi intala si durbaa hangafa argeera si xiqqaa tokko nagarre abbaa bira jirti jedhanii. Warri kun kan isheeti siin jedhamu warra takkitee kun akkam siin jedhamu? Kun kan siiti akkas jedhanii gaafa nu dhufee nu dubbisee mucaan reediyoo fidee caffarataa bulee. Isa caffaraa geessa reediyoo baatee deemu? Abbaa kiyya mucaan amma deenga dargiina biraa badee makalaakiyaa dhaqee achi jira. Dhaggeeffadhu. Waan diraamaa dhageessa intalli kun intalli na biraa deenga dagaltee heerumti amma abbaa manaa jalaa dhossanii biyya laa baasuudhaadhaaf akka wajjin jedhan amma soddaan kaleessa bu'aa natti dawwale. Wantan itti gubadde waan kanaa bar. Eeshi deema ayyee. Amma gaasan dhufe halkanii ciisicha silkii araba koottan dawwaladhaa naa kennii araba biraan birrii qabaa naan jettee silkii fuutee arabatti dawwallaan arabni kottuu siin fuudha yoo itti dhufte biizaa siifan erga naan jedhe wallaahi halkan harkarra na ciiftee boossee annan jijjiirama akka eegasii miti nageessi naan jettee isheedhee shakkeetan fudhadhee goda maatii sii dhaqee goda maatii sii dhannaan harmaa dhofee akkana gootee harma afaan kaattee yoo na keessa gane harmi kee kun naa ganuu kunaan jettee isarratti amanee egaa sinumti masuula taati mucaa kana deemsisaa ani dubbii ijoollee durbaa kana waan suudii keessa ture nan beekaa jedheeni anarratti dhiisinaan jedhani. Ishedee waa hunda ilmoo jaamaa paaspoortii badasii ilmoo jaamaa kana baannee dhannee paaspoortii baamnee waan argine goone. Suudiitti deebitee suudii dhattee shaaraantii jiddatti itti baanaan deebitee dhuftee ofin ajjeesa hin galu. Ofin ajjeesa hin galuu naan jennaan lakki ofin ajjeesinii biyya biraatan si ergaa ilmoo kee bonna gaafatti
Kana amanna ammoo ani mana gurgureetan ammoo si deemsisaa kottuun jedheeni. Ishedee mana gurguree gara amma gaa wanna tokkotti si dabalaa si gaafadhaa daa'ima kan kee meeqa guuttatteettati gara naanii amma lama tokkonuma sanaan jirta moo lama yeroo siin deemtu sana kana gidduudhaan daa'imni tokko garaatti dhaabatee deessee beektee lama asii xiqqaanan ji'a sagaletti dhiiftee deemte siin jedhu kana. Okay, deessee daa'imni kan ishee biraa hoo ijoollee ishee sitti fidde moo akkam goote? Jechuun ijoollee wajjinumaan nan jiraataa ture. Ijoolleen dhufan gaamma. Kan ishee moo? Sadeenu moo? Lama dhufanii yeroo nan sigimoo jiru lamatu na bira turanii isiin tokko badaa na bira teessu abbaa jaallattii beektee. Hayi, abbaa biraarraa argite iyyuu fuutee sitti fidde jechuudha. Wallaahi na bira turan ijoolleen naannoo sigimoo fayyaan jiraan beeku na biratti. Haa deema. Arragaadhaatiif an fidaan mana molsiisii galchaanii akkasii naan jettee ishee mana gurguree. Naasi bira fidattu kiyya ittee bakka amma yeroo amantee. Ani sitti amanee kalas waan an godhu dhabee daa'ima jara kana eessan kaa'anii jireenya koo keessatti dubartii daa'ima fuutee dhattee dhiira biraa bira ciiftu hin jaalladhu wallaahi akkuma kana ammas wanta daa'ima kooti wajjin rakkataa jiru waan kana. Ishee amma gara Dubaayii dhattee naannoo ji'a jaawwee birrii naa ergaa turte. Koyitu Dubaayii naqina san si deebisaan mallee. Daa'ima ishee kana ofitti qabbee guddisuu eegaltee taa jechuudha kan kee lama ga'eera gaa amma lama ji'a sagal dhiiftee deemtee kan biraa meeqa sitti fidde? Ansi haala daa'imni kallattii hirmaanna bira taa'e ijoollee lama isiin kan badaan teessuuni. Gurguddoodha ijoolleen kun akkamii wayya qabani? Wayya qabu. Kan abbaa koo maa dhaqee heerumtee bara amma abbaa manaa jalaa balleessanii. Bona moo guddoo fuute jechuudha. Hayyee. Baran nama guddaa tasurree hiikkadhee baran isumayyuu nan obseenii kalasi an daa'ima kanaa deetan obsaa beettee dhugaa rabbii. Waadanuu jiraan isinitti dubbadhu yaa jarana waadanuu afaanii nu baasinaati haa taa'u. Shanta'ee dhufe shanta'ee afaanitti naa fuudhe caaluun. Ayyeetti hobi. Kanaafuu haasaa dheeraa keessatti. Nama guddaa tasurree hiikkadhe sadi jettee kolfe jedha itti hobi hayyee. Yaa obboleessa kiyya nama intallamma heerumtee jirtu mucaan amma makalaakiyaa jiru. Yaa obboleessa kiyyaa ta'u dheeta wallaahi immoo intala kana dhugaa santitti ma akka haadha kiyyaatti nana mana akka obboleettii kiyyaatti akka obboleessa kiyya abbaa kiyya du'e illee bakka hin buufadhee bar maatiitti citee gaafa mana gurguru maatiin dhiis ilmoo kun gurgurinii dhiis irra akkattaa bor jedhan lakkii nana mana intala kana giroodha. Ilmoo kana dhiiftee nan gattu yoo maalu ta'e ilmoon kun kan siiti dhiigaarraa citteen jedheeni. Akkuma jedhe naannoo ji'a ja'a birrii naa ergite amma emoonii tuunan keessa taa'uun itti dawwalama beettee. Irratti banattee qabdaa hayyee nama biraas irratti bilbila jana eegaltee jechuudha. Bilbila achumaananii eenyuun akkanatti dawwaluun jedhanii garee quraanaatii naan jette garee quraanaa akkamii amiira maali amiirri dhiira moo dubartiiti dhiira fa'i dubartii fa'i maal gochuudhaaf dhiira fudhatte ati. Jechuun nama gorsu akkana akkana jedhanii nama gorsu. Akka kana emoo naa kennin jedhanii hin kennu daa'ima kun diigee ba'a malee emoo hin kennu naan jette. Akkamitti naan kennin emoo lakki an emoo hin kennu ichi lakkoofsa rabaa naa kenni hin kennu kana lammanuu hin kennu du'aa kooti naan jettee jennaan anatiin olii kaffalee haadha bira dhaqe yaa himma akka gootan intalli keessan akkana naan jette. Isin amanee nammoo erge yoo nan balleete kana balleessite naan jedhaa nan dhaabbadhaa ilmi namaa waa balleessa yoo nan immoo badii hin qabne intalli keessan badde naa wajjin intala keessanitti dallanaan jedheeni jennaan lakkii jedhanee intalli koo anaan badhaati ishiin jettu alatti walloltee. Isintu intala kana soto deemnaan intalli kun kuuftee abbaa manaa jala taa'uu diddiiree jedheniin maaliin godha gaa ilmoo koo jedhan isheetan dhiisee wallisoo dhaqee beergii qabadhee bulee guyyaa 3 boodatti dawwalee imma intala keessa naa gaafattanii maal jetteen jedheniin jennaanii ilmoon koo bara baraan mana rabaatee ijoollee qallabdii naan jedhan. Ishiin jedheen akkamiin taaree anoo daa'imaa hojjetan jira. Manan sila keessa tol deebi'ee sila maatii bira kaa'ee gurguru sababatiin gurgure maaliif akkana naan jettu jedhee ka'etan ishi haa ta'u horii mucaa kootiitiin bira jiru keessaa gurguraa naa ergaa daraan rakka taatan jiraan jedheeniin
Jennaan horii gurgurattee deemtee jedhan warra abbaa manaa dudduubbee gurgurattee jennaan gurgurattee deemtee jedhan ishiin jedhaniin. Uffata ijoollee kootii immoo duraan fe'amee achi jira. Uffata sana hoon jedhaniin lakki uffata kana siin kennu unaan jedhanii achumaanan dhiisee lafa waggaa lamatiin baate akka hoon ijoollee kanaa guyyaa gaaf tokko silkii bilittiin godhanu. Isiin achumaan silkiin irraa cufattee. Yoona nama TikTokii jalaa jala dhaqee jedhe modereetarri siirka jira na bilootti ijoollee jalaatti maddeen dadhabee ennaa ijoolleen gaafatan nu dubbatannee jirra keessa naan galinaa nuun jetti naan jedhan waan na dhaga'uu danda'u ijoolleen jalaa jechuudha. Anamma waan an godhu dhabee jechuudha. Dheengadda jawwaala nuuf hirkaa gurguree ijoolleen koo beeloftee dhumuudha ennaa jechuudha fuula boochaa kanarra jira. Jawwaala koo irratti eenyu godhee yaa ijoolleen achitti arganii dhaqanii gaafannaan kaleessa ijoollee nama biraa irratti birrii 7,000 ijoollee fan ergiteedhan isaanatti hin dubbanne ani hin dhageenyu waan akkasii jira yaa obboleewwan kiyyaa